ቪዲዮ አጃይባ ተኩዳ ወኔቲ ወልት ዴ አረብ ሀገር በመዳም ቤት እስካሁን ተቀጥራችሁ እየሰራችሁ ነው 5 አመት 10 አመት ተቀጥራችሁ እየሰራችሁ ነው አይደል እንዲሁም ደግሞ አዳዲሶችም እንግዲህ እስከ 5 አመት እስከ 6 አመት አለም እስከ 10 አመት ለመቀጠርስ እየወሰናችሁ ነው አይደል እኔ 5 አመት ነው የሰራሁት ምንም ያገኘሁት ነገር የለም ከበሽታ በስተቀር ማለት ነው አረብ ሀገር በርግጥም እኛ ብዙ ሰዎች ይለወጣሉ ያድጋሉ ብለን እንሄዳለን ግን ደግሞ ምንም ምናገኘው ነገር የለም የባሰ ብዙ ነገሮቻችን አተን እንመለሳለን ስለዚህም እንግዲህ ይሄንን ቢዝነስ ድል አረብ ሀገር 5 አመት ሰርቼ ነው ያገኘሁት ታዲያ ይሄንን ቢዝነስ ድል ሳገኝ በኦንላይን ነበር በማላቃቴቴ አግኝቼም ዛሬ ከስደት ዓለም ወጥቻለሁ ከቅጥር ህይወት ወጥቻለሁ በ9 ወራት ማለት ነው ዛሬም ደግሞ ገቢዬን ማሻሻል ችያለሁ የተሻለ ገቢም እያገኘው ይገኛለሁ ስለዚህ እናንተስ ምንድነው አላማችሁ ዘላለም አለማችሁ መስራት ነው ወይስ እንደዚህ አይነት ወርቃማ ቢዝነስ ድል አግኝታችሁ በኦንላይን እየሰራችሁ ነገ ከቅጥር ህይወት ወጣችሁ አኒዋን ብራሲን እንጎርስ ሆጂ ኦንላይን ሐላ ከናን ኢነርገቱ ገሊ ጉዳ አርገቱ ጀዳኒ ናማኒ ሶበኒ ከራ ፌስቡክ ኢቲን ከራ ዋትስአፕ ኢቲን ከራ ሁሌ ገረገራቲን ነማ ጉራኒ ነማቲ ተባታን ሄዱቱ ጅራ ከናፉ አደራ ኬሰን ኑቲ ሂም በርባን mana arabaatitti qaxaramne kan hojjennu kana yoo waaqayyoon nu gargaaree nu jijjiire nu jijjiiru hojiin onlaayiniidhaan mazaggabamtee hojjettee si jijjiiru tokko hin jiru sobaadha jechuudha warroonni waan kana baruu barbaadan viidiyoo kana hanga xumuraa laayik gochuudhaan wajjin hordofaa isiniin jenna mee isi warroonni yeroo mana madaamii keessatti hojjettanii wanta hojjettan kana haala kamiin akka hojjettanii maalumaaf gara miidiyaatti gadi nutti fiddu amma boru madaamin tiyya viidiyoo kana argitee maal naan jette beetanii boru gadi baasii alatti haala kanaan dhiqiinaan jette ani amma akkam abbaa kootitiin godha kaayishii sababa viidiyoo kanaatiin hojii nati dabalame jechuudha maaloo warroonni hojii akkanatti gadi qabdanii ulfaata hojjettani ofuma keechani achumatti gwaadaa keessatti hojjedhaa malee maaloo gara madaamin akka madaamin argitutti hojjetina seera yoo taate nuufillee yaada warroonni akkana maal taatanii ofii kunis haasaadhaa egaa shamar kafuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha anis isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba egaa akkuma viidiyoo jalqaba isinii dhageessisu yaaletti viidiyoo jalqabaa irraa jechuudha sirriitti gurra keechaan as dheerechaati sirriitti hanga xumuraa viidiyoo kana dhaggeeffadha waa baay'ee keessaa argattu keessattuu ijoolleen haarawaa dhuftanii jettanii jechuudha yeroo baay'ee meeseejiin naaseenu beektanii hojii dabalataa hojjechuu barbaadda jireenya kee fooyyeffachuu barbaadda eeyyee yoo ta'e deebiin kee kunoo kootu nu qunnami jedhanii karaa feesbuukiitiin karaa garaagaraatiin lakkoofsa bilbilaa namoonni namaa barreessan hedduu jira wantoonni akkasii namoota hedduu mudatee yookaan qunnamuu danda'a jechuudha isiniif galee innaa anis jalqabaa hojii onlaayinii hojjettee jiruu kee fooyyeffachuu waggaa tokko keessatti makiinaa bitachuu jedhanii yeroo jalqabanatti dubbatanii ani waa'ee onlaayinii waa'ee miidiyaa gaafan beenne san hiyyummaa keessaa hin ba'a jedhee gammachuudhaan simadhee jechuudha garuu simadhee maallaqa ani hin kasaarre garuu hiriyoonni koo hedduun maallaqa kasaaranii jiru jechuudhaan akka carraa maallaqni gizee sannaan kennamne hin ergine jala bahee jira jechuudha garuu ijoolleen hedduun wanta kanatti nyaatamanii jiru hojiin onlaayiniidhaan jiruu kee fooyyeffattaa ani mana madaamii keessatti hojjedhee jiru fooyyeffachuu hin dandeenye garuu hojii onlaayinii hojjedhee tananii mana madaamii keessatti bakkuma jiru taa'ee hojjedhee wanta daqiiqaa 5 namatti fudhanneeni har'a jiru koo fooyyeffadheera waggaa 25 mana madaamii taa'ee waggaa 25 mana madaamii taa'ee waggaa jireenya koo fooyyeffachuu hin dandeenye jette maasof damaa kijibda amma ati waggaa 25 erga mana madaamii teeche waggaa meeqan biyyaa baate gaafidha kunis bee maal taatanii waggaa meeqan biyyaa baate namni wagguma 5 illee wagguma 15 illee jedhami uttol dabalee waggaa 25 jedha waggaa 25 kana wanta hojjechaa baate ati firfirsaa baate malee osoo hojjetanii maallaqni mana madaamillee qabannaatti beennanii inuma nama jijjiiraa inuma bakka kalee jiran sanii bakka biraa nama gochuu danda'a har'i boru har'aa miti
har'i boruu miti akkuma jedhamu jireenyi mana madaamillee bakka kaleessanii nama jijjiiruu danda'a jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa warroonni jiruu keenya fooyyeffannaa jiruu keenya jijjiirranna jettanii namoonni akkanaa sobanii dhufanii keessa lakkoofsa isaanii isinii kennanii yeroo ammaa sanuu birrii ol dabalatanii jiru jechuudha. Gizee ani beeku san birrii 10,000 15,000 faadha ijoolleen kan kaffalanii kokkobiidha jedhu waa hedduu jedhu waan ta'eef ijoolleen birrii hedduu kasaaranii jiru jechuudha. Hojii akkanaa kanarratti namoonni qabatamaan warri biyya keessaa haga barumsa ofii dhiisanii hojii kana hojjennanii deemanii kasaaran hedduu jira. Adaraa keessan irraa of eeggannoo cimaa godhadhaa obboloota kooyi. Maallaqa keessan kushiina madaamitti gubattanii iddoon taanetti hin balleessinaa, iddoon taanetti hin baasinaadha. Ogguma maallaqni isinirraa hafee jedhee mana amantaa keessanii galfadhaa sadaqadhaa. Isatu isiniif gaariidha malee hojii oonlaayinii jedhanii sobanii maallaqa keessa isinirraa guuranii kuni dubbii sobaatii isiniin jira. Hojii oonlaayinii hojjedhee nan jijjiiramaa wanta tokko irratti hojjechuu nan danda'a. Sodaa tokko malee gadi bahee nan hojjetadha. Hojjedheen jireenya koo fooyyeffadha. Gaafan kushiina madaamii keessaa bahee hojii koo naa ta'uu danda'a. Irratti nan hojjedha siis yoon galee yoomillee yoo jettanii dhugaan sinitti hima jechuudha. Waan ani qabatamaan argee waan ofii kiyyaa irraa fayyadamaa jirus gara fuulduraattis immoo sirriitti akkana hojjedhee ofis jireenya mataa kootii sirriitti jijjiirrachuun yaadu sinitti hima. Kanarraa mani fuula keessa dhafootti ittiin hojjechaa jiru YouTube chaanaalidha jechuudha. YouTube chaanaalii yoo dandeecha jechuudha. Ishiin har'a mana madaamii jirtu madaamiin kee waayifaa sii kennitee bilbila sii fayyamtee jettee ishii afootti bilbila baay'istee qabu osoo hin taane bilbila kee dhoksitee dhoksaadhaanii osoo ishiin sin beekini YouTube chaanaalii banattee sa'aatiin isaa seerri isaa sa'aatii 4,000 fi sabiskiraabii 1,000 guutta. Biyaan simoonii godhattee gaafa biyyatti galte yeroo ammaa intarneetii Itoophiyaa keessatti bashaa jechuudha. Iddoo niitoorkiin jirutti galtee ergoo niitoorkiin hojjechuu danda'utti galtee hojii kana itti fufeen hojjedha yoo jette YouTube chaanaaliin qabatamaani waan ati hojjette waan ati dafqite baatiidhaan sii kaffalaa jechuudha. Isiniif galee baatiidhaan sii kaffalaa. Kanaafuu jechuudha adaraa keessan waan akkanaa kana yoo hojjechuu dandeessan hojjedha. Dhugaan sinitti hima hojjedha jechuudha. Hin kaffala sirriitti maallaqa isinii kaffalaa jechuudha. Yoo hojjettan gatii dadhabbii keessanii akkuma dadhabdanii garuu immoo akkuma bantaniin akkuma moonii taataniin maallaqa isinii kaffalaa miti haala hojii keessaniitiin jechuudha. Fakkeenyaaf amma mana madaamii gizee jirtan kana hojii madaamii kana ganama sa'aatii akka sa'aatii ribaa hin dabarsine alaarmiirra godhattanii sa'aatii eeggachaa raftan akkasumas immoo hojii isaaniitii jettanii gaggabdanii fiddan chaanaanillee akkas jechuudha. Yeroo barbaada hojii barbaada irratti cimtee hojjechuu wanta haaraa irratti hojjechuu sirriitti jechuudha. Yoo waan kana nan danda'a nan hojjedha jette sirriitti sin fayyada jechuudha. Yeroo ammaa namni hojiin mootummaa hojiin lafarraa jijjiiruu namoonni dadhaban namoonni hedduun jireenya ofii hojjetaa mootummaa ta'ee jireenya ofii fooyyeffachuu dadhabe garuu miidiyaa banatee yuutuubii banatee jechuudha. Of danda'eetu jechuudha. Hojjetee jiruu fi fooyyeffate namoota hedduudha jechuudha. Gadi ba'aniitillee hojii mootummaa jijjiiruu dadhabee har'a garuu yuutuubii hojjennan abbaa makiinaa abbaa manaa ta'e jedhanii namoonni afaan isaaniitiin dubbatan hedduu jira jechuudha. Kana jechuun haala hojii keetiiti, haala cimina keetiiti. Yuutuubii hojjechuu fi kaameraa na barbaachisaa, maayikii na barbaachisaa, kana na barbaachisa warroonni jettanii bilbila takkitti harkatti qabdaniin banattanii bilbila takkitti saniin guddifachuu ni dandeessu. Amma waleen waan biraan qaban bilbila takka qofaan qaba. Ishuma takkitti sanii nan hojjedhaa jira jechuudha. Galee yeroo hin qabu yeroo nani qabu guutumaan guututti hojii madaamitiin hin dabarsa. Ani viidiyoo kan hojjedhu sa'aatii viidiyoo itti hojjedhu sa'aatii riba kootii aarsaa godhee tanan sa'aatii riba kootii irraa sa'aatii tokko fudhadhee tanan daqiiqaa 30 fudhadhee tanan viidiyoo hojjechuu qabu san hojjedhee rafee ganama immoo keessa galfadhee taanfilee bichaa irratti hojjedhee gadhiifadha malee guyyaa mana madaamii keessatti eenyutti hin tolu jechuudha. Gizeen sa'aatii fi sabiskiraabii guuttadhu san akka daa'imaatittan boraatii jala bilbila koo saayilentii godheen akka daa'imaatitti boraatii jala raffisaa ture. Tiraasii jala kutaa kiyya jechuudha. Akka daa'imaatittan ammatti deebi'ee tolaalaa gizeen garee hirmaadhu haara saniinan sa'aatii fi sabiskiraabii guuttadhe. Yoon kana siniin jedhu hordoftoota kiyyaa warroonni haarawaa taatanii har'a biyya Arabaa jirtanii sa'aatii kanatti biyya Arabaa jirtan hojii oonlaayinii hojjedhee tanan gurmaa'ee gurbii kana seenee tanan jiruu koo fooyyeffadhattanii warroonni
yaaddanii wantoota kiisii keessanii maallaqa sin baasisuu danda'u tokkotti sirumallee hin dhiyaatinaa jechuudha. Sinitti haa hafu malee durummaan karaa sanii sinitti hafu malee maallaqa ganaa kaffaliitii akkanatti galmaa'ee akkas godhi warroota sin jedhanii maallaqa kiisii keessan keessa baaftanii oonlaayiniidhaan hojii hojjedha jettanii waan kana hin raawwatinaa jechuudha. Garuu immoo hojjechuu barbaadan osoo maallaqa keessan kiisii keessan hin baasin bilbila madaamin sinii bitteen jechuudha. Bilbila ani dhugaa sin jedha bilbila meeqa GB meeqa nan hojjechaa ture beektanii bilbilli koo GB 64 qofaadha jechuudha waan sin garramu. Isumaanan viidiyoo hojjedha isumaanan waan hunda godha jechuudha. Inni galee inna bilbilli GB 64 hamma harkaa qabda namni GB 32 bitatu hin jiru yeroo ammaa hunduu 64 ol kan qabatanidha. Har'a kan bilbila GB 128 harkatti baatanii ta'e jechuudha. Akkanumaan suuraa fi maalidhaan hin guutinaati gadi bahatee hojjedha jechuudha. Biyaansi viidiyoo baatanii hojjechuu hin dandeenye ta'e viidiyoo tokko irratti viidiyoo ajandaa tokko irratti sagalee keessaniin hojjedha jechuudha. Eenyutti illee tolee namni hojjechaa jiru hin jiru. Akkamitti yuutuubii bananna warroonni jettan namoonni waa akkaataa yuutuubiitti banatan namoonni hedduun kumaatamaan lakkaawwamu barsiisonni hedduun barsiisanii jiru. Ana waleetti namni natti agarsiise yookaan immoo namni na barsiise miti namni na cinaan jiru akkuma argitan kana namni tokkichuu nan barsiifne namni immoo si jammar namni takka isin hin barsiisu waa'ee yuutuubii irratti namni takkitti isin hin jajjabeessu keessattuu warroonni yuutuubii guddaa qaban akkaataa inni maallaqa kaffalanii iyyuu namatti hin himani jechuudha. Kanaafuu viidiyoota warroota barsiisanii san ilaalaati warroota barsiisota hedduu qabna ilaalaati banadhaati itti fayyadama akkanumaan hin muginaa jechuudha. Gaafa biyya galtanillee hojii keessa isinii ta'a jechuudha. Ijoollee of jalatti gurmeessitanii hojjettanii hojii keessa isinii ta'a jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kana hojjedhaa malee kanaafuu jechuudha hordoftoota kiyyaa waan akkanaa kana hojjedhaa malee wantoota baasisin hin baasifne wantoota waciisin hin baasifne wantoota maallaqa keessan kiisii keessan hin baasifne ofiisaatiif wantoota irratti dadhabbii keessan bichaa barbaada jechuudha. YouTube channel hojjechuuf dadhabbii keessan jechuudha. Yeroo sin barbaada nan hojjedha nan guddifadha jettanii yoo yaaddanii jabaattanii yoo hojjettanii biyyattis galtanii sirriitti jabaattanii akkuma suuqii yoo banattan suuqii keessa dhaabbattanii saa 24 gurguraa ooltanii channel keessan illee saa 24 irratti hojjechaa gaafa ooltanii wuxxeeta hammataatu jechuudha. Keessattuu shamarran gola madaamii keessa jirtan sa'aatii kana hojiin mana madaamii dudda sinkutee makaraa sin godhee akkamitti keechaa baanaa gaafa sii galle maal hojjenna gaafa sii galle yoo maal hojjenne wuxxeeta hammataana jettanii warroonni dhiphatan hedduu keenyatu jira jechuudha. Namoota hedduudha ka asii yoo galan hojii wayii dalagaa wayyoon qabaatini birriin biyya arabaa yoosuma dhumatti yoosuma baddi jechuudha. Kanaafuu jechuudha inna kanaafuu bilbila keessanarra erga madaamii waayifaa isin eeyyamte bilbila keessanarra hin balleechina lafatti yeroo keessan hin gubina janajjanaatti hin gubina namoota kumaatamatti dawwalaa hin oolina dhugaani jechuudha. Duraani dhugaa isinitti hima guyyaatti nama 5-6 haasaa oola jechuudha. Ganamarraa jalqabee nama na dawwale hunda itti haasaan oola jechuudha. Maaliif jennaani yoo namatti haasofne ta'e na dabbara sa'aatiin na jalaa hin deemu yookaan immoo viidiyoo namaataan laalee kolfaa oola jechuudha. Har'a garuu ani viidiyoo namaa miti sa'aatiin takka siraata malee yoo badde natti hin tolu na aarsa jechuudha. Namatti jechuudha ganama yeroo dalagaa qabu akka carraa eerfooniidha yoo na dawwalan eerfooniidhaan haasa'een boodatti hojii madaamii xumuree gadi taa'ee taanaan ani namatti bilbilan haasa'u jechuudha. Hojii mataa kootii maalan hojjechuu qaba viidiyoo akkamiin hojjechuu qaba akkamitti hojjechuu qaba jedhee waa'ee hojii mataa kootii qofa yaada malee waa'ee namatti haasa'uu san sammuu kiyya keessa ergan balleechee waggaa 2 ka'ee jira jechuudha. Dhugaan isinitti akka duraanii haasaa dheeraa bilbila dheeraa namatti haasa'u Sijamar bilbila dheeraa sa'aatii namatti haasa'u waa'ee namaa haasa'uudha nama hamachuudha maqaa namaa dha'uudha eebelu sun akkas taate ishii sun akkas taate jechuudha. Kun immoo cibbuu guddaa namatti fida jechuudha. Isiniif galee maqaa namaatu dha'uun nama hamachuun cibbuudha jechuudha. Garuu gaafa hojii kanatti biizii of gootanii namatti illee dawwaltanii namaafis dawwaltanii nama wajjinis haasoftanii kanaafuu nama sinamattanii cibbuu sofitti fidanii jechuudha. Niif galee miti kanaafuu jechuudha hojii onlaayinii jettan itti jedhanii warroonni akkanatti sobanii isin immoo dhugaa isinitti fakkaata dhugaa namatti fakkaata dhugaa nu gisee san dhugaa natti fakkaate gaggaba fiigeeta nama galmaa'e jechuudha. Isiniif galee ergan galmaa'een booda immoo nama 5 of jalatti gurmeessuu qabda. Ergan ani galmaa'e ka dirqama nama 5 san soqeen of jalatti gurmeeche jarree 5 sunis immoo maallaqa duuba kaffalu jechuudha. Minim xiqim yellem jechuudha. Xiqimii takka hin qabu jechuudha. Soobobduudha
jarri sobduudha warroon hojii kana hojjetan sobduudha maali deemtaa Suudanii deemtaa roobee maali deemtaa Keeniyaa Naayiroobii deemtaa akkas deemta jedhu jechuudha inna isaan garuu maallaqa shamara biyya Arabaa keessattuu fayyizawee warroota biyya keessaan janan jarreen kun jechuudha nama bilbilli isaanii lakkoofsa biyya Arabaatirraa jalqabu yoo argani gaggaba jechuudha adisin gaafatu saniin booda viidiyoon isaan sinii ergani wanti isaan sinii ergani sagaleen isaan nama ergani abeet ammuma sin duroomsu jechuudha afaanuma nama duroomsu jechuudha waa hedduu afaaniin namaa kennu jechuudha wantoonni kuni soba dhugaarraa fagaate kanarraa isin immoo fagaachuu qabdu akkuma dura isinii ibsuu yaaletti jechuudha dandeenyaan hin hojjenna jennaan bilbila harkaa qabdan qofaan YouTube chaanaalii banadhaati itti ifaajaati ijoolleedhaan wal baraati garee garagaraa seenaa jechuudha nama wal baruu yaala garee garagaraa seenaa warroota waa'ee YouTubetiin garee hidhaniiti hojjetan isaanitti makamaa isaan wajjin ifaajaa wanta isaasiniin jedhan ishii jedhaa wantoota nama dhibe immoo waa'ee YouTube kana warri waa'ee YouTuberri gurguddaan jechuudha nama jalaa yuun dubbatanii jechuudha isiniif galee nuti immoo warroonni xixiqqoon wal jalaa dubbanne wal yoo guddifne boruu nus immoo bakka warra gurguddaa san argamu qabna ani hin guddadhu ani bakka kanaa hin ga'u hin jedhin eenyuun illee namaa gadi ta'ee kan dhalate hin jiru hundi keenya ji'a sagaliin dhalanne jechuudha bakka ilmi namaa ga'u qabu hin geenya jechuudha ani nama akkanaati miti ani iddoon kun naaf hin ta'u jettanii hin shakkina jechuudha waan nani ofitti amantanii erga hojjettanii bakka yaadanii miti bakka iyyaanne iyyuu ga'uun hin danda'ama jechuudha waanan hojii tuffachuu dhiisuudha hojii sodaachuu dhiisuudha wantoota maallaqa kiisidhaa nama baasu osoo hin taane osoo wanta takka hin tuqin kiisitti maallaqa fiduun hin danda'ama kanammoo hojjettaniiti irra deebi'ee immoo YouTube chaanaalii sirriitti maallaqa ni kaffala yoo hojjettanii inni wanni hin jaalanne viidiyoo namaa hin jaalatu viidiyoo namaa tan fidee fe'adha yoo jettan hin jaalatu garuu gizee tokko laayivii tiktokii muuziqaa hin qabne zim jedhanii loormaanii haasa'anii minaalbaata inta wanti akkasiisuni kanarraa kanaaf immoo viidiyoo mataa keetii malee irra guddina garuu tiktokii waraabdusanirra odoo viidiyoo mataa ofii hojjetanii irra bareedaadha jechuudha filannoodha kuni ani maaliif ammoo viidiyoo mataa kootii malee tiktokiin hojjedhu jechuudha sababiin isaa boruu fi abdii boruutiif waan yaadeef jechuudha egaa viidiyoo kiyya ammaa qabadhee dhufee kana fakkaataa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma baay'ee mana kana laayik sheer godhaa